gaafa Jawaar Mohammad mana isaatirraa kabajamoo obbo Jawaar Mohammad mana isaatirraa waardiyaarraa guurtan ani Jawaari ni kijibda mootummaa waardiyaa sirraa guurre jeen Jawaar arrabsaa ture arrammoo Jawaariin dhiifama naa godhiin jaan jechuu si arrabsuu kiyyaaf gaafas dhiifama ummatuma addunyaarra jiru hunda irratti dhiifama si gaafadhaa jaanadha Jawaariin maaliif angafas isin nama qaaseen isa nama cubbuse isaan sinraan fuune ijoolleedha maa cubbuu yaadda jee isarra bobbe ta isin natti himtaniin dogoggore arrana jalaa ijoollee gisee fuutan amma na jalaan fuune an ijoollee biraaniin qaba Republican Guardiin qaba na bira jirti yaadin atatana Oromoon warra koofiyyaa diimaan na bira jira yaadin atatana Oromiyaa fudhate yaa Shimallisumaa fi Fiqaaduu fudhate Commissioner Araarsaa fudhate warra abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesee fi hattuu jimaatii fi simintootu fudhate malee mootummaan Abiyyinarraan fudhanne ijoollee akkasitti hubadha sirriitti hubadha tana sirriitti hubadha tana anjoolleen eeju kanarraa fudhate Fiqaaduu Tasammaa Shimallis Abdiisaa Commissioner Araarsaa Mardaasaa fi jara sadeeni wali qindaa'ee ijoollee na jalaa fuudhe leeyli akkuma gaafa Jawaar irraa fuudhanii na jalaa fuudhan akkam godheen gabbeef dubbadha kaleen Jawaariin kijiba jee dubbachuu taareen je'een goda kiyya qotadhe jechuu bakkaan itti dhokadhu lala haquma walitti himnaa beekaarra naqa nama Oromoo kana yaamaa hedduu haadha ga'u dhugaatana ana nama sheenaa qabu nama kalee badiirraa if sirreessuu danda'u nama dhiifama nama gaafachuu danda'u nama ammaas waan balleesseerraa baratu nama fuulduraaf ammaas waan sirraa'uu qabu dubbachuu danda'u dogoggoran qabu kanarratti an Jawaar gaafa isaan ijoollee jalaa fuudhan namni Jawaar Mohammad gadi ba'ee arrabse ana Oromonni beektaman beekta way kijibaatun anaatu arrabsaa ture yaa bada kijibaa ijoollee sirraan fuune jee edaa Jawaarin kijibne naaf kijibe edaa Jawaarin soobne naaf soobe akkuma Jawaar godhan san ijoollee na jalaa fuudhan baatii 3-4 dura jechuun gaafumaan abbootii gadaa ajjeeftan jee saaxila anam gaa shiran beekuan jechuun an shiraaf jecha Ameerikaan gallee baran Kaanadaa shiraaf jecha gallee baran Shiraaye changaleen Oromo Gabrom sufingalen Oromo bochi sufingalen Oromo chukurso sufingalen ambar jirutiya ilman kiyya hada manakiyya qabeenya kiyya waanin Oromo rajaaladu hunda dhiise jirurra namni jaalatu hunda dhiise ummata Oromo filadhee kanin biyya galeef ummatuma Oromo TV guyyaa tokko aduu nagaya aduu salama aduu jiruudha aduu nagada aduu qananiidha ummata kiyya baasa jeetin gale male maalin dhabe Ameerikaan eenyu najjeesuu galeen Ameerikaan eenyutti roorrisuu galeen Ameerikaan soo roorroodhaaf hin galle hogguu ummata kiyya roorrisan hin usuu jechuun maaliif kaayoon hangaleef roorrisuu miti kaayoon hangaleef ajjeesuu miti kaayoon hangaleef hidhuu miti Oromoof aduu baasuuf hin galle malee odo Oromotti aduu dukkaneessuuf hin galle badhaadhinni Oromotti aduu baasaa jeetiin amanee galle malee badhaadhinni Oromotti aduu dukkaneessa jee amanee biyyatti hin galleen ammaas hin galle ammaas hojjechuutti hin jiru sanirratti Oromoon aduun isin baatee amma booda cunqursaa kamirraa'u bilisa taatee dalagattee gandaa fi qoodaan amantii fi qeedaan maaliin otoo hin qoodamne qooda si harkattee ummanni kiyyalleen kaniidhaan keessaa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa ba'ee ummanni kiyya godina harkachuu qabu harkatee Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taatee akkuma godinoota biraatti qooda si harkattee jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen Harargee cunqursitetti Arsii cunqursitetti Wallagga cunqursitetti Shawaa cunqursitetti naannoo biraa hunda cunqursitetti an cunqursuuf himi barkaniin galle that is not my vision that is not my goal badhaadhinnis kanatti amana jee namanneesi ammoo guyyaa Jawaar irraa ijoollee halkan leellii guuran ka Jawaariin ni kijibda jee ana
arrammoo dhiifaman gaafadhaa jechuudha. Maqaa rabbiitiinis, maqaa oromootiinis, maqaa ilma namaatiinis dhiifama. Ni kijibdeen isaan jee akka inni kijibin ammoo jarri nagarsiise jechuudha. Laal rabbiin addunyumarra si garsiisa gisee ati dogoggorti. Halkan leelii ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha. Leelii mucaan Muhyiddin jaaniin kun dhalataa Jimmaati. Hangana nabiyyi jaaladhu beeka. Hangana paartii badhaadhinaa jaaladhu beeka. Warraaqsanan godhaa ture. Harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi harargee siigee qawweeniiti misooma deebi naggada deebi jee nama keenya kararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbatee na dhageeffachaa ture mucaan kun. Mucaan kun duuba najjeessu dide. Maaliif hangana nabiyyi jaaladhu na beeka. Maaliif hangana paartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka. Maaliif hangana ummata oromootiif quuqamu na beeka. Maaliif hangana ummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuudha. Bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete. Tika kiyyatee eegumsa kiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan. Taa inni nana je'uun ta'a. Bakkeenyaan nu hundatti isaan na eega. Rabbii gaditti tikatiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha. Akkuma Jawaar jalaa ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente. Tajimaa har'aan tana isaa keessaa dhawaa kun jiran tana. Taniif har'aan tana lafa kana shabachabu jiran tana. Ta'arra namaaf osoo hin ta'in bulkeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolu san isaan ammoo maal godhaa turan jechuudha. Mucaa kana halkan leelii walakka wayi dubbadde hin dubbanne namaan na dhagaa diinaan na dhagaa eenyu diinni kiyyaan diinan qabu ani. An diinan qabu yoon an diina ifii ta'e malee. Mucaa kana halkan leelii ijoolleen eeydu wajji kottu baajaanii paatrolla fidanii ijoolleen jalaa diddee jechuudha. Ifimuu dideen callise. Maaliif Jawaariin kalee akkas jee arragamittiin ifima Oromootti jeen callisa. Zajaan addunyumarratti mire. Yaa Jawaar keenya Jawaar Mahammad. Yaa obboleessa keenya natti fakkaattee niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama. Bakka jirtu dhiifamni kiyya si haa gahu. Ta'u bolummaa. Osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Hundi immoo jilba kee jalatti fi faana kee jalatti deebi'uu teessi. Niin arke wanti sammuun qabdu. Yallaatamu. Kanan qabdu wanti. Hundas immoo rabbiin si jalatti deebisuu taati. Rabbi urmiin si haa tursiisu. Oromiyaa tana amantee mootti gadi hin deebiin yoo dhuftellee immoo waa jijjiira.